Harka akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya JMN irraa oduu torban kanaan isinitti himaa oduu waliin ani Lubee Girmaati. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 37ffaa gaggeesseen wixineewwan dambii 8 dhiyaatan irratti mari'achuudhaan murtoowwan garaagaraa dabarsee jira. Wixinee labsii fayyaa fi nageenya beelladootaa dhiyaate irratti mari'achuudhaan galteewwan dabalataan barbaachisan dabalamuun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dabarfamu sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Akkasumas waliigalteen bobbii hojii mootummaa Itoophiyaa fi Kuweet gidduutti mallattaa'e akka ragga'u wixinee labsii dhiyaate irratti mari'achuudhaan wixinichi mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuudhaan murteesse. Akkasumas manni marichaa wixinee labsii mallattoon elektiriinikaa akka fooyya'u dhiyaate irratti erga mari'atee booda mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuudhaan murteessee jira. Wixinee lammataa nageenya saayibarii qophaa'e irrattis kan mari'ate yoo ta'u manni maree kun ministeerotas walgahii idilee 37ffaa gaggeesseen wixinee dhiyaate irratti erga gadi fageenyaan mari'atee booda galteewwan barbaachisan dabalamuudhaan hojiirra akka oolu sagalee guutuudhaan murteessee jira. Manni marichaa dhimma imaammata inteliijensii artifishaalee biyyaalessaa irratti mari'atee dhumarrattis imaammanni qophaa'ee galteewwan dabalataan barbaachisaan dabalamuudhaan hojiirra akka oolu murteessee jira. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed misooma kooriidarii caffee aannanii yookaan Meeksikoo hanga calcalii yookaan ammoo saarbeet ijaaramee eebbisiisuu himan. Dr. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti hojiilee ijaarsa magaalaa hojjetamaa jiran keessaa milkaa'ina tokko kan ta'e misooma kooriidarii lammaffaa caffee aannanii hanga calcalii eebbisiisanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa cimsuudhaan aadaa hojii fi tattaaffii daandilee imaltoota miilaa daandilee konkolaattotaa gahan guddina magaalaadhaaf murteessaadha kan jedhanii fi kutaalee magaalota manca'anii fi umurii dheeraa lakkoofsisan haaromsuudhaan dhaloota itti aanuuf carraa egereef karoorsuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'uu kaasanii jiru. Naannawaa farra fayyaa fi manca'aan jiraachuu amaleeffachuu hin qabnu kan jedhanii fi daandiin guddina magaalaa Finfinnee reef erga eegalee waan ta'eef guddina jijjiiramaa itti fufaa taasisuun furtuu ta'us dubbatanii jiru. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Qeellam Wallaggaa aanaa 3 Caanqaatti kilaastara boqqolloo daawwate. Qonna gannaatiin lafa hektaara miliyoona 10.8 misoomsuudhaaf karoorfame lafti hektaarri miliyoona 9.5 qophaa'uudhaan hektaarri miliyoona 4.5 sanyiiwwan uwwifamuu pirezidaantii Shimallis Abdiisaan ibsanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaattis hojiin misooma boqqolloo bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuu daawwannaa taasisaniin ibsuu ragaan biiroo qonna Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti amantoonni waaqeffannaa 80 ol hidhamuun gabaafame. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti waxabajjii 21 bara 2024 yaa'ii walakkeessa waggaa amantii waaqeffannaa godina Harargee Bahaa gaggeeffamaa ture gidduu poolisiin seenee amantoota waaqeffannaa 80 ol hidhuu gaggeessaan amantichaa himanii jiru. Itti gaafatamaan koominikeeshinii dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa obbo Lammaa Baayii Addis Istaandaarditti akka himanitti miseensonni koree qindeessituu 25 fi amantoonni 54 jimaata darbeerraa kaasee buufata poolisii aanaa Baabbileetti hidhamutu gabaafame. Akka obbo Lammaan jedhanitti namoota hidhaman keessaa gaggeessaa waldaa waaqeffannaa Harargee Bahaa kan ta'an Taajii Muhammad dureewwan amantichaa Raajii Badhaadhaa fi Abdataa Boggaalaa akkasumas barsiisaa amantaa waaqeffannaa kan ta'an Zawudee Girmaa achi keessatti argamu jechuun dubbatanii jiru. Dhaabbanni USAID Shaashamanneetti piroojeektii haaromsa manneen kitaabaa 2 ifoomsee jira. Dhaabbata gargaarsa Ameerikaa yookaan USAID magaalaa Shaashamanneetti haaromsa manneen kitaabaa Inyaalenyaa fi Taamiraa jedhaman akkasumas giddugala dargaggoo eegaluu beeksise. Piroojeektii USAID fi dhaabbata fayyaa akkasumas misooma dargaggoo Inyaalenyaa waliin ta'uudhaan ifoomsan kanaan suphaa manneen kitaabaa gaggeeffamu dabalataadhaan deeggarsa kitaabaa, kompiitaraa fi minjaalaa akka dabalatu ibsamee jira.
Sagantaa eegalchiisa piroojeektii haaromsa manneen kitaabaa kanarratti Itoophiyaatti Daayireektara ergama USAID Scott Oaklander fi qondaaltonni magaalaa Shaashamannee argamuudhaan ifatti saaqanii jiru. Dabalataan ammoo USAID dhaabbata tola ooltummaa biiftuu birraa waliin ta'uudhaan ijaarsa wiirtuuwwan leenjii dargaggoota lamaa eegaluunis ifoomee jira. Hariiroon loltummaa Itoophiyaa fi Kooriyaa Kibbaa cimee kan itti fufu ta'uu Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Injiinar Aayishaa Mohaammed ibsanii jiru. Injiinar Aayishaan Itoophiyaa, Jibuutii fi Siishaalistitti ambaasaaddara Kooriyaa Kibbaa fi bakka bu'aa dhaabbii gamtaa Afrikaa biyyattii Koong Jong waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniitiin ammoo hariiroo seena qabeessa kan qaban biyyoonni lameen hariiroo isaanii duraanuu ture haaromsuu fi dhimmoota biyyaalessaa irratti walta'iinsaa fi qindoominaan daran hojjechuu akka qaban heeranii jiru. Itoophiyaan michuuwwan ishee waliin waloodhaan hojjechuudhaaf sochii karooraan hoogganame taasisaa jiraachuus himanii jiru. Ambaasaadder Koong Jong gama isaaniitiin seenaan loltummaa Kooriyaa Kibbaa loltoota Itoophiyaa waliin kan walitti hidhate ta'uu ibsuudhaan biyyi isaanii sadarkaa amma irra jirtuuf gatiin kanfalanii yeroo maraa kan leellifamudha jedhanii jiru. Kanaafis waloon hojjechuu, muuxannoo wal jijjiiruu fi walta'iinsa loltummaa taasisuun hojiileewwan jajjabeeffaman ta'uu ibsu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa daandii kiiloomeetira 220 biyyoota lamaan wal quunnamsiisu ijaaruu fi manni maree Sudaan Kibbaa daandii kiiloomeetira 220 Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa wal quunnamsiisu ijaaruudhaaf waliigaltee irra ga'ame raggaasisuu Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa beeksise. Caamsaa bara 2023 keessa Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa daandii biyyoota lamaa wal quunnamsiisu ijaaruudhaaf mallatteessuun isaanii kan yaadatamu ta'us ijaarsa daandii kanaafis biyyoonni lamaan waliigaltee faayinaansii doolaara miliyoona 738 mallatteessanii jiru. Haaluma kanaan manni maree ce'umsa biyyaalessaa Sudaan Kibbaa waliigaltee faayinaansii daandii Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa wal quunnamsiisu ijaaruudhaaf mallattaa'ee gaggeessee jira. Piroojeektichi tumsaa fi walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa gidduu jiru kan agarsiisu ta'uu kan eeree fi Ministeerri Dhimma Alaa dabalataan walta'iinsa biyyoota lamaan gara sadarkaa olaanaatti ceesisuudhaaf walitti dhufeenya diinagdee biyyoota lamaan cimsuudhaaf kan kaayyeeffatedha jedhee jira. Waliigaltichi mana marichaan erga raggaasifamee booda pirezidaantii Saalvaa Kiir akka irratti mallatteessanii dhiyaatee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun torban kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaataniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.